ይቻል ከሆነ እስቲ ንገሪኝ። ነግሬሻለሁ እኮ ሱመያ፣ ይኸውልሽ ብሩ መመለስ እንደማይችል ነግሬሻለሁ። ይሄ በቃ ትኬት የተቆረጠ ትኬት የቆረጡበት ቪዛ የቆረጡበትም ዝም ብሎ አይደለም። ብዙ ጊዜ ነግሬሻለሁ። ቪዛውም ተበላሸ፣ ትኬቱም ተቃጠለ። ከምን አምጥቼ ነው ልመልስልሽ የምችለው? እንዴት አስበሽ ነው አንቺ ስለራስሽ? ያ የተቃጠለ ከየት አምጥቼ ነው? ከጊዜ አውጥቼ ነው የምከፍልሽ? እንዴት አድርጌ ነው? ምን ማለት ነው? እንደዛ ለመንኳችሁ፣ ነገርኳችሁ። እኔ ምንድነው ችግር? እኔ ጋር ምንም አይነት ችግር የለም፣ ምንም አይነት ጥፋት የለም። የራሳችሁ ነው። እንዴ ልጅቷ እንዲህ ያለች ብላ ሀሳቧን እንደቀየረች ነገርሽ። ከዛ ውጪ ምን ላደርግ እችላለሁ? አሁን ስለዚህ ይቅርታ፣ እኔ ድጋሜ ስለዚህ ብር እንዳታነሽብኝ። አይ የምትይ ከሆነ ግን ሌላ ነገር እንዳንተላለፍ ይበቃል። እዚህ ጋር ብናቆም ነው የሚሻለው። አስቲ ጋፊ ገባበሲ ጋፈዳ ሰገሌን ኩኒ ፊ ሰገሌን ኢቲ ከሌሳ ገርገር ሞቶክ ወላ ወራ ምንድነው ካና ሰገሌን ጀራ ከወጋ ሸንተማቲ ወጋ ሸንለ ሆሎ ጋፊት እንፎ አንቴ ፋስሊ ዴቢሲ ፊሽሩ መንጋ ፈዳ ሰገሌን በወራ ምንድነው ኮነ ከወጋ ሸንተማቲ ወጋ ሸንለ ቶኮ ማየሪ ረቢ ይፍቱ ወላሂ ትፉፉ asli bakka kanatti qoosa miti ka qabne sagaleen kun sitti gargar ta'e moo tokko dha yoo bilbila irraa gargar ta'e WhatsApp dhaan jirtudha. Qoy bilbila qaallitti situ kenneef moo asli eenyurraa fudhatteeti siluma bilbila seet sumiirraa fudhatte miti? Tumayyaan naa kenna. Kanaan jedhee. Kanaafuu akkamitti gaaffii ta'uu danda'a reegaa hundi kun gaaffii ta'a jedhee. Dhaggeeffanneerraa galatoomii carraanaa kennuu keetiif sinis galatooma. Abu Muazis gaafii gaafataniiru, gaaffiiwwan ijoo gaafatamuu qaban jechuudha. Gaaffiin ijoo gaafatamuu qabu Sumayyaan qarshii harkaa fuuchuu, Sumayyaan qarshii itti kennu. Sana booda immoo viizaan hojjetamuu dhabuusaa ragaa yoo jiraate jennaan ragaan natti ergame hin jiru jetteetti. Ilaa asli an dhugaarra dhaabbattee abbaa fedhe yoo ta'e gamas gamanas utuu loogiin godhin dhugaarra dhaabbattee yeroo ati dubbattu tan si beeka jechuun keetii tan si beeka. Dubbiin kun immoo suma biraa atumti nagaanke gaafa የተበላው ብር የለም ና እንጀተ ሲንጀረ ከናወል አከማት ይተው በርባደ ከናፈን ሲንጀዳረ በር ጋፊ ቀጣምራ ጋፈተም እንጅሩ የተበላ ብር የለም ማለት ለቪዛ ለልጅቷ የተላከ ብር የለም ማለት ነው። ከነ ጀቹኒ ቀርሺን ኩ ሱመያ ብረ ጅራ ዱጋቲ ሙራቲ birriin nyaata hin jiru jechuun viizaan hin dalagamne jechuu miti galee tokko lammaffaa irratti osoo hin kaffalamin birriin dalagamu si galee no koy ani amma yaada dhuunfaa annamitti afee afaan amaaraa kana hedduun beeku waan namitti natti haasofnu keessa wanni naa gale ana akka asliititti bilbilaan sagaleellee hin waraabbanne የተበላ ብር የለም naan jette. Ani sagalee si waraabu Sumayyaan sanoo na waraabdee wallollee jette si waraabnee jedhani wallahi waraabnellee indeenno akkana afaan kana sirriitti beeku nama fallakkebbat ቦታ መጣሉ ነው የተረመ ስልክ ትርፊ ቀው ማለት ነምቲ ነው ሰው ስልክ ትርፊ ቀዋለ ትደወለ ወልካዘ የተበላ ብር የለም እንጀት ተሱማያን ስልክ ናከነት ዋና እንጀት ተጀመለና ቤት ካይሮ ይራዋን ተፊን ቤት እና ፓስፖ ቁጥሪ ሲርጋ ኤገ ሆጀት ደሚ ትኬቲ ተናባስ የናን አንየት biyya kana keessa jira uhud lisafar ነው ጀት ካወዚህ እዚህ አገር እንትንጋ ማነካካት አልፈልግም ጀት በቃ ኦንላይን በቃ ቡላንቱ ጫላ ጀት ሲገለምቲ ኦኬ አማ ሲገለ አማ ናገሊያን ያኒ ከ ናገሊ ጀልቀበስ ናቤ ባቲ ጃሃ ጀት ከራ ተኮ yodeem nama ከራ ገባባን ጅራ በር ከራ ገባባ ጅራ ኩና አባ በርባዳ ወራስ ጀላ ጅሩ nama firu sini galcha wagga lama dura doolaarri በ7 dhufa namni doolaarri በ7 ኢትዮጵያቲ yoo deebisan kuma 240 ta'u kisaara tikeeti 600 doolaarri በ7 sanitti maqabanii birri hafeemootu Sumayyaan deebisuun karaan gabaabaa namni akkanuma wadhi malee manjarri walma darbii taate firiyaa taate wadhi amma dogoggorri eessa jira beektaa dhaggeeffadha dogoggorri eessa amma bakka dogoggorri jiru isinitti hima takkaan Sumayyaan yeroo san ta'uu fi itti fuu haaraa waan taateef namittiin birrii kana hunda gaafatte birrii kana hunda nyaatte takkaan immootu birriin Sumayyaa biratti hafe amma isin galemi
Tumbar kafalte. Sumayya illee naman dhaggeeffadhu. Kafalte ante gadda ayyuu maal jedheen abbaan kasi fide ganda abbaa manaa keetiti nama ka biyya kanaa hunda fidu facaatuun jechuun nama kana hunda ijoollee Abu Sabraddiin mucayyootiyya Sumayyaa namoota baay'ee biyya kana dhufan dallaalli yoo karaa leen dubbise walii gala isatu nama fide hedduu baay'inaan osoo mucaan ganda abbaa mana keetii kasi fide jiru maaliif Amaara bira deemtee jedheen kana jechuun maa shawwadamteedha dhuftee baate maa shawwadamteedha dhuftee baate ila yonen kullamaan obbola lamaan tu wal dhabe Sumayyaa amboo deebisa obbola lamaan tu wal dhabe namni tokko bakka kana nageessii jedhee yoo mallaqa namatti kenne yoo bakka san hin geessin badii ka qabu abbaan geessisan Sumayyaan Kaayiroon dhufneemi badii nameen nu bira jira birriin haa namitti nyaattu haa Sumayyaa biratti hafu haa hafu iyyuu baatu badii nu bira jira amma kanatti Alex eega mucattiin Kaayiroon dhaqin Sumayyaa bira jira bara amma Sumayyaani dogoggora jettee fudhachuu dhumatu du'ata itti ta'e amma qinibbirii biraa fiddee sagalee kana itti nama biraa achi qindeessitee kaatee waraabdee dhuftee sagalee kana irratti ragaan qabdi sagalee ishee dubbachaa malee gara kanatti hin seenu fayyaa Alex kana fidde sana fiddee osoo hin taane ustaas Alex manguddummaa sai bara dubbii dalgaa akka manguddummaatti ለማንኛውም durii wajjin haa ta'u buusii gadi kan manguddummaa kana booda yoo maaloo tuuqe si buufa baalage an dhugaa naaf galee fi dhugaa himuu qabu sinitti himu jecha asliirraa asliin jaartittiin asliidhaan jettirraa ka'e yetaballa birree lam ማለት yetaballa birree lam yoo dogoggoraan sume birriin sun sibiratta fe yookaan kan tikkeettiin dhuguma tikkeettiin kaffalame kutama yookaan tikkeettii kuteeraa jette kan tikkeettii qofa keessaa baasi birriin kan hafe yoo jiraate jedhe yetaballa birree lam erga jette jaartii sanatti immoo erga kennite jaartii sana biraa fuudhi mucaadhaa deebisi akka isaaqitti dhugaan jiru kan natti mul'ate ammallee kalee malee dheengadda hin sume waan tokko Kiyaar Bashiir sargii isaa dura abdiin Dubaay deemuu barbaadaa naan jedhe Mubaarak irraan deemii ati meeshaa Mubaarakii na arrabsaa turte jedhe hin sodaadhee atitti naa kennii naan jedhe hayyee Mubaarak sirritti biyya addaaftiin goone biyyan beeku jedheen Kiyaar irraan deemii jedheen Kiyaar yoo birrii tiyyaan itti fuudhe hoonaan jedhe keessani baroonni kun yoo fuudhellee warri Dubaay birrii walii guura sargii booda waan argateen si oofaa jedheen birrii 200 fooyi moo 300 Kiyaar irratti ergine miseen jaraan garee gurbitaan Kiyaarin te birrii sargiin godhattee mucarraa sirkii kaasuu didde gaafa kaan itti bilbilee fiizallee hojjetee fi tikkeetillee muree fi abdii yeroo 3 deebisan birrii fiizatii fi katikkeetii hirreegee birrii silaa ofii argatu san bar namni yoo dhugaa tokko dubbanne namni rabbiif jecha biyya biraatti raasnuma fiduun jiru bar waan argatantu jira bar anama fakkeenyaaf qabriin dhabu waggaa 2 dura $700 nama fidan digalee miti $700 nama fidena an Sumayyaallee obboleettii tiyya taanillee beeku malee Sumayyaa beeka malee mucattii taayinuun beeku asirratti arge $700 jechuun yedaaree 2 amat mato ka 53 no dhibba fi 53 baay'isa dura $700 meeqata na baay'isa sirki tirfiin qabu danuu dhadhiis bakka jalataa irreega ምንም danuu miti 60 70 90 dhibba waan ol hin seenne dhibba fi 753 meeqata ani akkamittan isaanii dhufuu danda'eere sa'aatii san keessatti adi'an fakkeenya gaafa ijoollee 200 dhufte jira namuma ati micootee fide santu fide facaatu fide ani 108 meeqa qoy sume qoy meeqa ta Alex 170 jarana 170 inna gaaf kana birriin Sumayyaa biratti hafu meeqa jechu 113 shino dhibba 33 okay amma katikkeeti kam ani yoo barbaachisaa ta'e bar nama walitti dhoofu malee ijoollee wanno nama hunda warra wannollee fiduu hin danda'a amma warra amma ofiisa qabullee warra ejensii seeraa qabullee hin jira jala komentii godhaa jiraaniin arga kana jechuun amma waggaa lamaan irraa jechuun sharafni 153 hin jira
dhibbaaf 53 jira dhibbaa 1,700 ta'a jechuudha. 1,713 kan dallaala kooma home kan namitti sadii ta'a jechuudha. Namitti santu fidaa jiraami. Qaxxitaa gatiin isin itti biyyarraa dhuftu wanni fiizatiif tikkeetii birrii 1,100 kaachi olafu kan dallaalatti laayik akkuma Dubaay sanii 70,000 fiizaa si hojjetaniitiin 300 fudhatan 200 fi way furata warri Dubaay 500 350 si gajiise bar fiizaa fi tikkeetii 70,000 qofaan si fixa bar in sobe jedha kanallee warri Dubaay komentii bareedaa jalatti amma isinii galee miti. Kanaaf mucayyoon tun kaayyoon isii galman kenne fiqiriin qabee haa hafu jaarsi haa hambisu hafte haa tasaakka ofii baatu hafte miti birriin hafe sun immootu deebuu ofii qaba. Oor immootu akka seeratitti akkami Sumayyaa fi deeggartoonni Sumayyaati fi warri manguddoo asirra jiru dubbii kana qabne ijoollee kana walitti araarsuuf birrii mucattii kanaa deebifne miskiina mana madaami jirtu. Tagana heerumtee abbaa manaan qabne nuti birrii kana kafallee fi jara walitti araartu miskiinillee birrii ofii waan dhabuuf hin qabu. Karaan dhugaa gabaaban kana. Ragaa sagalee namaa ol guuruuf gagguruu osoo hin taane jechuudha. Walumaa galatti birriin yaa akka bareechitee ibsite yoo namaaf galate walumaa galatti birriin Sumayyaa biratti bade. Haa nyaattu haa dhiistu Sumayyaa biratti badee jiraan akka Isaaqitti akka nama dhugaa akka nama Ijipti keessa jiruttis akka waan intinaa ta'e. Haa gabaarsinu dubbiin kun yoo birriin si biratti bade ta'ee jedhee yoo kaffaluu dadhabde Sumee birriin kun na biratti badee jira kan obboleetti kootiiti yeroo sana biyya sin beeku haala sin beeku biyya sin beeku haala sin beeku birrii kana kaffaluu hin danda'u kan jettu yoo ta'e jedha nutti himi hawaasatti himee in kaffalla yoo immoo birriin immoo lakki na biratti hin banne dogoggora kootii miti birriin na biratti hin banne kan jettu ta'e jedhee ammuma lafa kaadhu. Akka faarratti akka birriin kun biratti hin banne abdii dhiifama maakii qabadhu akka birriin kun biratti hin banne. Ani nin kakaddaa gama kiyyaanii isheen illee waan kan ofii kiyyaa kan inni naa jettu haa kakattu tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani yeroo sanatti akkuma biyya kana dhufeedha waan ta'eef jechuudha namitti viizaan hin hojjetamne birriin hin banne jechuun viizaan hin hojjetamne jechuu miti yookaan tikkeettiin hin muramne jechuu miti. Ani sa'aatii sanitti hojii warra Masrii wanti hin beeku tokko hin jiru. Ofii kiyyaafuu gadi beeku dura bitachuu hin beeku. Sa'aatii akkuma dhufeenidha waan ta'eef jechuudha tokkoffaa irratti. Facaatu lakkoofsa sagal bareeti ababaan qabdu dari facaatu. Amma fakkeenya dubbii gabaabsinu. Facaatu galchi ana ijoollee mucaa biyya kana tirti yookaan namuu hunda fidu isinii galchaa. Anutti mataan kaayyuu facaatu gochuu dandeessa yeroo dubbataara namni hundi Sumayyaa. Amma naa kennaa mee furmaata wal fuunee wal akkana goonee na heerumsiisee asli manni keessa yeroo qabaatan dubbatan. Sume yaa godha geeffadhu. Dirqama isin iccitii karaa keessaa gaafa hiriyummaa wal nama tokko asirratti baasuu qabu. Ansii dubbataara, Isaaqsii dubbataara, Ustaanisii dubbataa jiran namni hundi sii dubbataara. Galchee fi anu yeroo ta mubaarakuma Mube asli afaan kun akka deebiita. Tokkoffaa rakkoon jiru carraa namaa kennitanii nama dubbistan waan gaafannu. Abbummaa zammaa laali gaafa. Arree foon akka dhageeffadha. Isin dubbiin deemoo jirtan. Okay, nutumra abbummaa isin tartiiba keessa itti deemaati. Tikeenni maalleen bara sana akkana asli birattis waan hafee jira. Asli silaa gaafa ragaa fiddu Sumeeyyaani beeyta eenyuuf tikeeta murte maallaqa meeqaan murte eessatti kannite bilaash murte moo kana gaafachuu qabdatu silaa. Intalti arralli gidama gabbuutanii itti dha'uu qabdan. Gartee anniin deemaa fi niin deemaa miti. Akka naa himteetti amma Sumeeyyuma tanaaf intala tikeetaa san jidduu rakkina wayii akka jiru natti himte. Wallola qabnaa jettee kabsaa gama falligin jette. Akkasi san wallola si Sumeeyyaanis nuuf himti. Maarreen daratan adda dhaabbatte Sumeeyyaan akkaan gaafadhetti maallenni hin dinne isinis isaan lachuu walii galan jira keenya. Birreen qanas biratti hafe hanqasii miti kanaaf dubbiin. Walii gallee waan waliigala itti kannite akkaawuntii intala amaaraa tana kannite ennaa lakkii ganda Soomalee bakka wayii tikeeta nama irratti argitee jira. Ni beeyti gooteetti intalti amaaraa san maaliin tikeeta murtee maalleen hin nyaadhame maaliin jechuu dandeesse. Hin nyaadhamne jechuun natti hin kannine takka. Kan egaa gazab yeellam takka isin jechuu qabdi na biran jiru akkanuma bilaashin murree takka qaama biraa biratti argame tikeeta wayii intalti murti nama biraan muraa bara. Sumeeyyaan tunis isatti argiti amaartittiin isin murtu nama biraan muraa. Akkasuma miti Isaaq nama muruu jira bara tikeeta ajeensii tikeetaan qabdu jidduu tana waa dalagatti daldala malee sanis. Okay, rakkoo qabu amma itti dawwalla maarree. Akkas facaatu maal jettan eebbisa. Ila doktor Meena. Facaatu sirkiitu qoyaa itti dawwalla rakkoon hin jiru.
obsa. No, no. Aye. Ila Facaatu silkii qabda. Lakkoofsa WhatsApp si ergu kanatti dawwali. Aye. Ani dubbisa sagalee ol intala san gaafatin tikeeta murtanii maallaqa sitti kannite moo warra kamii kannite takkitanii irraa gaafattan dubbiin nurraa salphatti dhaggeeffadha. Achi booda tikeeta hin ergine Sumayyaa yoo naan ergine kan dhugaatii feekii tikeenni kana fakkaata ajansi san fakkaata ajansi san nutti fiduu miti. Achi booda ergee fi yoo itti isin naan ergine itti ni kakachiifna birrii isin ni kafalla. Allaqee Sumayyaa bira hin nanne hin nyaanne jechuudha qaama gartee wayii geessite birriin qaama biraa bira jirti. Augusta biraatti achi deemnaa jechuudha intalarraa nu dhugoomsuu callaatu hafe. Waliigallee intalaan akkana Sumayyaa tashooma Sumayyaa tani beeyta. Tikeeta wayii tokko gartee Sumayyaa intala maqaa akkana kana yoo maqaa baasa borani beeytanii bi tikeenni san murame atiin nyaate moo gartee hin nyaannedha birrii san intalli san hin dhufne gartee birrii san waan ni gaafachaa jirani jidduu tan nu dhugoomsi tikeenni murame nuun jette tikeenni san eenyu siin mure moo qaama biraatiin mure meeqaan murtanii akkaawuntii kamitti birrii Sumayyaan tasfaayee sin irratti ergite intala tana gaafadha allaqee. Kanuma karaan salphaan ani kan itti arku jiru yaada yookaan kabbaa kiyyaan akkanatti dhufeen kasit dhufee feetu miliyoona koo feetu bilaashi kooti. Bilbilicha akkamii facaatu bilbilaa. Tisi Sumayyaa tashoomee miidhamtuudhaam. Miidhamtuudha waan ta'eef isheedhaaf furmaanni waal kan jedhu an akka abdiitti waa lama dubbadha obboleettii keenya Sumayyaa Tasfaayeetiif tokkoffaani waan jiru tokko lama ittee qarshiin hafoo jiraate qarshiin ammanni hafeera ammana nan deebisaa fi ammana nan kassaree or fudhatameera yoo immoo kun hin ta'u jette akkuma asliin sila jedhee minim yaaltaballaa birree lam jechuun birriin mucaan Sumayyaan kusitti ergattee hin dhufne waan ta'eefi tikeetiinis hin cinne bichaa maallaqni sun hin banne waan jetteef maallaqni sun badeera jettee uummata kana fuulduratti akka seera shari'aattis kakattee haqa kee baafatta. Sana booda immoo yaadni kiyya kan biraa obboleettii keenya kana Sumayyaa Amboo yaada see gaafannee haqa ishee dhabuun qabdu waan ta'eef an ofumarraa jalqabeen waan humna keenya sappoorti gooneeni karoora sii kana akka itti fufattu gochuun dirqama. Sana ta'uu baannaan waa'ee ofii akkatti ofii deemte yookaan akka maallaqa itti baaste dubbataa deemne yoo ta'e as buluu keenya malee waa tokko inni furmaanni biraa waan dhufu jiru kan biraan tikeettiin yoo murames tikeettii maallaqni hin deebi'aatti hin beekan peenaalitiin irraa cite kan biyya kaayiroo kana garuu beektan nutti himaa tikeettiin yoo citellee kan peenaalitiin irraa muramee warra murate sanaaf ni deebi'a kan biraan akkuma asliin sila jedhee ji'a waggaa meeqa dura viizaa amma namtichi dhufee arrive godhutti qarshiin hin kaffalamu jedhee jira. Kanas immoo kana hunda dudduuba deemnee dubbataa deemurra maallaqni kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf Sumayya dubbiinuu gabaabsii haqa jiru nutti mi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nu kakadhu sana booda obboleettii keenya kan ammoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufan kuni yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Hayyetaa irratti ani nin kakadha. Wanti tokko dumbulloon takka birriin dhibbi takka yoo akaawuntiitti irratti birrii sanarra hafte annin kakadha tokko lammaffaa irratti dammoo intala kana yeroo sana biyya kana fiduu kana yaale dalagaa dalaguu osoo hin taane ofii kiyyaa fuuree fullu kan biyya kana seena kuduraa dukkaanuma kuduraatuun beekon sa'aatii sanatti fakkeenya waan barbaadu yoo jiraate mubaarakki beeka mucaa wayii jechuudha isatu manatti naaf ergisiisa waan akka qarshii manaa iyyuu jechuudha ofii kiyya bakkan beeku tokko iyyuu hin jiru namni beeku tokko iyyuu hin jiru as keessatti jechuudha. Nulachuun kakachiisa ishiillee kakachiisa. Asli mee waa dabaluu yaada abdii san irratti ana waluma jedhanillee dubbii kana. Dubbiin kun furmaata malee ni qabu. Sumayyaan jecha qarshii hagana sharafee itti kennee jettee yoo kakattee akka uummanni amanu itti kakattee sokke. Yoo san hin taane jiddumatti araarsuu malee falli tokko iyyuu hin jiru. Namni sun community keenya keessa hin jiru yookiin Oromoo miti osoo Oromoo ta'ee finnee akkanumatti nu wajjin taa'ee dhugaa baasnee yoo isa harka iyyuu rakkoon jiraatu xumurra nama san amma so'inee argachuu hin dandeenyu. Akkuma dura isiniin jedhe. Torii bulchaa jedhetti alagatti hiriyyaa ofii kennuun badiidha jedhan. Badiidha tokko kabirrii itti deebina. Osoo lubbullee taate tokkollee keessaa baafatanii haganuma jechuu bara. Asaallifa saxachi ነው የሚባለው በአማርኛ ከባድ ንግግር ነው። አማርፋን በይተን ይማራ ኮንከዛ አኩማ ነምቲ የተበላ ብር የለም ናይ ጀናን ሂካ ወላልተን ካን ቶክ ኩምባዲ ያቲቀባ ባዲ ለማፋ ታናቲ ሙለቱ ዱባዳ ናባን ፈነጣውልና ባዲ ለማፋ ብሪ ከንቴ ሚቲ ሲጋለሚቲ ሲኒጋለሚ ዋን ካና ቦሩ ዱፋ የተለ ያ ነህር ያዳ
evidence harkatti hin qabne harjalaa badu yoo san qabaatayyu haa badu ammatti hin qabdu waan ta'eef argitee wanni kun hundi kan namni hundi gara isii qalbii deebiseef maali tikkeettii dhabde. Badiin Sumayyaa taanii immoo maalinni osoo imala deemaa jirtu keezii jaalalaa keessa seentee jidduu bultii kenna keessaa bahi jedhanii Sumayyaan. Amma wallollaan hin hojjetamne ta'e malee gaafsa namitti illee maal jette jidduun gaa'ila keessa jaalala keessa seentee hafteedha. Fiizaa tasartuwal Sumayyaan natti himteerti fiizaa tikkeetii murreefiirra almaxaan biraan lachile jutaa ግን የተበላ ብር የለም ናን jette. Kana jechuun mucayyoon osoo kaayiroo dhufu hedduu jidduun nama biyya arabaa kana ture jidduun jala jalan itti ho'ee jaalala keessa seentee kaayiroo hafte. Hafiitiin sababni waa'ee fiqiriiti. Tunillee karaa hafte tunillee evidensii fiddee harkatti hin qabanne badiin Sumayyaa bira lama jira taan bira takka jira. Kanaafi walitti araarsinee jidduma kanatti kakachiisuu baatanii ijoolleen tunillee ijoollee dubartiiti. Nama reef ganaa lafaa ol dhufaaru akkanumatti araarsanii taaqa dhabde yoo nullee walitti daddarbineef yoo walitti aarsee natti tola yoo kakachiiftanillee natti tola. Ana yoo kakachiisame birri ishee kana guutuu nan dabarsaaf. Akkanaaf kakattuun fedha. Bas kalaas. Nulachuu yoo jechuudha. Isin maal Sumayyaa Tasfaayee amma fakkeenyaaf isheen ni kakattiisa waan kana natti ergamne. Sumayyaan kun itti ergee silkiin na jalaa formaat ta'ee jedhaa jirtiimi. Okay. Natti ergine takka waraqammaan natti ergame tokko fi tikkeetti ergine waa takkaan ilaal yeroo sana hedduun kadhachaa ture ani waa takka intala kanarra kijiban kenne. Natti sin ergineette waa hundarratti naaf haa kakattu anis nin kakadhaa fi birrii sannan dabarsaafan. No problem. Warri modiitara Sumayyaa amboo deebisa. Karaan gabaabaan kanaayyuu. Hooma batunatti erginee jette birrii fi kafaltee karaan gabaabaa Sumayyaan kakatuun barbaadu birrii kafalteen kakattu waa birrii kafalteen kakachiifnu Sumayyaa. Sumayyaa Tasfaayee. Qulqullummaa fi nin kakadhalaa rakkoo hin qabu nin kakadhaan. Rakkoo miti. Sumayyaa modiitara. Laalli carraan hedduun fayyadamu carraa akkanaa kana beekta. Wanni qabdii namarraa fuutuuf namni sun yoo hafe dogoggora isaatii qabdiyoonni kan nuuf sanii fi maallini sun ni hafaa jechuudha. Ifii isaatiif yoo hafe yoo immoo fakkeenyaaf an fiduu dadhabe fakkeenyaaf ammaan birrii nama sanii hin deebisa. Yoo immoo birriin akkanne osoo nan dalagu jiruu fi ifii isaatiif hafe birriin deebi'uuf hin jiru. Amma bakka irratti walii galuu didanuyyuu kana. Kanaa kun akkanuma amma sun darragaa dhiifama dhiyaataami gaafa mucoo ta'eeti beekaa nama akka nidee gara namaatti namni na fidee miree birrii san. Dhiga mucoo na seente fudhadha. Tikeetee hedduu jira jidduutti ka gubate tikeetota gubate san dadhabina kiyyaan gubatee miree riipoortii Itoophiyaa keessatti. Dabarsuu dadhabeeti gubatee tikeeta san jijjiiree gara birootiin fide jechuudha. Yeroo san yoo isiin haftee anaatu kassare waan fiduu dadhabee jecha. Yoo immoo kaniin nama fakkeenyaaf carraa xayyaara Itoophiyaa san naakan eeguu sun jee silaati diddee sii kassaraa jechuudha. Shigalee wanni sun jiru. Seerri amma akka. Wanni wal kakachiisan illee. Amma haasa'aa jiru kun uummanni namni kun kuyyee kun hiriyyaa kiyya. Amma fakkeenyaaf Sumayyaa gaafa fidu san illee. Gaafa inni ijoollee Abu Sabra diin fidu. Ana jidduu ture. Sinne matee. Gaafa inni mucattiitti ya fidu reedi nu jidduu ture argitanii haalli kaayiroo akkasi. Feesi lafeesi abbaan walitti hin dhufu. Amma mucattii Habashaa ta'e isin jettu sanillee lakkoofsa guutti naqe maqaan baasee jira beektaa. Mucattiin fuuteeti nama wayiitti geessiti. Namni sun immoo carraa kana fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf maallaqa ishee itti kan irraa fuudhuu danda'a namni sun. Anu amma fakkeenya namaa hin amanne maallaqa guutuutti nu dura irraa fuudha. Namaa nama bichaa dhuguu namni sun dhufee jaan jechuu si galee. Asli dhiifama guddaa gurbaa xiyyitiin kalee garaa keessa jiru deeggarsa jiru. Warri moodeetti raara bifra. Gaafa san isiin tikeetaa fi viizaa siif ergitee jirti. Viizaa maqaa namaa qabuu fi bara dhalootaa qabu tokko. Ijuma kootiin hin argine. Tikeetaa sin agarree? Tikeeta sin argine namtitti irraa dubbattu kana san hin beeku shuma gidduu keenya deema akkas akka jette malee ija kootiin hin argine. Okay, tikeetaa fi viizaa illee sin ergine jechuudha. Naan ergine namtitti illee ijaan hin beeku argo lakkoofsa ishillee hin qabu sagaluma qofaan atti ergite baas. Amma wanni irra wal qaban isaan asli. Wanni isaan irra wal qaban kanuma jechuudha gaamma wanni kun wanni lafa ta'a barbadiin guddoon lafa ta'e silaa lamma isiin ergeef jetti ani ergineef jetti amma isaan. Waya abbaa manam waya abbaa isi obbo Mubarak ati sakani mata dure biraatiin eegala okay amma wani nani dubbadhu birriin ko uummanni asirratti carraanaa kennitanis
Sumayyaa biratti birriin badeera waan tokko irraan cabsinaati Sumayyaa biratti birriin kee badeera birrii kee fudhatteetti siifaa kaffaltu jedha kanuma dubbadha malee irra keessa bukkee waan sana deebisuudhaaf Aye sumi al tokko dhaggeeffadhu egaa namni hundi asirra taa'aa jiru kuni nu bakka hojii jirra Ameerikaa jirra sa'aatiitti yeroo hojjennu jechuudha. Haqa kee barbaachaa dhufne haqasiis barbaacha dhufne Abu Muasin argaa jirta hospitaala keessa taa'anii siif dhaabbataa jiru jecha furdaa kanatti hin darbatin siin jechuu barbaadeetanii sana gochuudhaaf fixnee jirra. Amma guutummaan guututti kakaa keessa jirra gaafa Sumayyaan tikkeettii sana hojjedhee fi jennaan hojjedhee fi itti ergeeraa kan jettu sana ergeera kan jettudha sina kakattu atis immoo hin erginee kan jedhu kakaa san booda lamaan keessan gara murtiitti deemnaa jechuudha. Akkasimte? Akkasii. Mee abdii. Akka jira ammoo. Eega jiraate akkaawunti san bakka maallaqa san akkaawuntuma sanarraa akkaawuntii namaa dabareemi? Akkaawuntii san laaluu dandeessaa maallaqa san qaba akkatti dabare. Moobaayil baankingiin ka akkasitti shaantiniin baasu naaf fakkaata yoo baases moobaayil warri biyya jirtan. Ayyee. Jarana baasa mun baasu. Miidiyoon Geetaa ni galu jira statementii. Yoo waan mucaa tana bira maalleen hin jiru dhaggeeffadha hin jiru. Deen achi booda gartee nuutu gargaara isin gimmaashaa gargaartu achi soo akkasii waan sanaa sawan qaamni maalleen isii bira jira jechaa siitu raan bifatee miti maallaqa hundaan dabarseetti isiin amartittiin sarragaa ganaa gaafannu jirana isuma san irraa sagaluma takka dhageewu maallaqa dabarse anatti hin dabarsine abaluut dabarsite bilaasha namni muruqa maal jettee sumayyaadhaan maal jettee tikeeta murteen talte eega murteetti kenni san eessa dhaqe kaansil goote isaantu godhe tunis waan isii silaa gaafatamu ammuutis jarjaru jira dubbiin harrumatti hin dhuftu beekta hin bulfatan namaatu faranjiidha hirriibaa kaatee haati manaa isiniif hin himame hirriibaa kaatee hani I saw in my design arkeetten hirriiba keessattiin abjuu kiyyasi arke caammaa doolaara 300 naa bittuu jetteen hirriiba keessa haastee halkan walakkaa. Maal jennisi si kee dammaqee hani go back to bed and just see the cheapest gartee kophee rakishaa takka laali jedheen deebii hirriibni hin bariine. Harrumatti waa murteessuunis waan hin ta'u beeka. Fuuldura isaaniitu kaakuu osoo hin ta'in maalleen kun ganduma jiru maallaquma baru du'uuf hin deemtu hin dalagatti isinis tunis hin dalagatti. Yoo argachuu baattee warra maallaqa numa jiraatti. Gartee haqa immoo dafka namaati rabbi birattis deebi'u yoo dhiifteefis dhiisteef yoo kanniteefis kanniteef yoo isaan didanii nagaa buusanii nuti kannu hin jiru hin jenne maallaqa isiin hattuu namaan hin jedhamu jira keenya hattuu jechuun waan ati hin beekne takka namni sirraa fuudhe takka hattuu jettaan waan si kannite eenaaf kannite nakkannite waan kannite naa godhe itti dabarse tikeeta muree fi gartee hin didde jidduu akkuma asiin jiru gaa'ila gartee bultii jaarrattee hin deemu jettee kanaaf didde ammaal ergeefi jette ergeefi naaf hin ergine kanuma kakaachisan maallee akka sibir na biran jiru miti maallee itti kannite tikeeta muree fi ergeef jette isin badiin ta'e eenyuti muri naa muri jetteen sharxiin naa deebistaadha miti hin dhufuu gartee soo saniif akkaawuntii isteetimentii san qofa laaginii godhanii haan ulaalan abdii geetaachoo gartee biyya fedha akkaawuntii baankii Itoophiyaa dheeyxanii maqaa kanaan laaluu dandeen namni yoo baankiin cufamtee isteetimentii si laaluu dandeen. Ani galle yani kanuma jechuu fi yani waan maallaqa xiqqaa kanarra namni waan ni waliin godhu waan hattu namaan jedhanii miti. Tunis akkasiitiif falmu jirti kunis maqaasiitiif falmu jirti. Nutis galtee haqa keessa nama baasuuf